ورحمة الله وبركاته كم درت بريان ما قزراتني كان جانا لك دجا قرورا بيست جلت رقمتن درتو ما شاء الله هار أموني مشوي يرو هدو سني أقرسيسا تري هار أمو كاتا إتي جدر الدق إتو جتامو سني ترقسيسا أكسيقا ما شاء الله مقري في نياتا لفرني بانا أكسي سنين جدا bakkeetti nyaachuuf turanii dijaaja kun akkuma beekamu isinitti argisiiseen jira. Faaraatiidhaani bareechee mashwii gochuuf hin jira. Asitti qimamii isaa kan hin qopheesse gaafa qimamii faaraatii kan mashwii duraanuu si barsiiseen jira garuu walaakin dabalatanii qaba. Dibs romaanii, filfil aswad, babrikaa, filfil majruush, boodarat thum, boodarat basal akkasumallee loomis ni qaba. Dibs romaaniidha ammas sabaar kan jedhamu ni qaba. Soogiddaillee ni qaba. Kan biraa maaliin itti naqire kanuma qimamii duraan sin barsiise keessaa jechaadha. Akkasitti kana qopheessee jira. Dijaaja irraa kan inni fadhe sitti naqas kun kudaaratu jira. Kudaara gizirratti jalatti akkamitti akka itti naqe siniif himaa. Jala isaatti shunkurtii jira. Jala shunkurtii jira. Itti aansee dinnicha jira. Itti aansee kunooti zahra kan jedhamu isa kana. Itti aansee timaatimiidha. Itti aansee filfili qaaraa biyya keenyatti asiin bagdoonasiidha. Yaa salaam amma gizee qorraa kana gawaa marge nyaatamaa mitire. Akkasii amma dijaajan irra daraddara. Maaliif yeroo kaane tariiqa biraatiin hojjetaa ture. Amma immoo alatti fuunee deemu fakkatti. Akkasii gaamuun dhiidhadha. Warra akka qooxabbaa taatanii gizee qorraas gizee ho'as keenya hojiidhuma. Akkasiin sinin jedha. Akkasitti asitti kun amma dijaaja bishaan sun kanaatiin malee bishaan biraallee itti naqu. Yoon barbaade dijaaja keessaa baasee mashweenyuu hamraa gochuun ni danda'a. Taaftii basaa kana jechaadha. Hedduu hin turu. As keessatti yoo bilchaate jechaadha. Anaafillee akkana yeroo natti hin fudhatu. Akkana yeroo kana. Amma fakkaatu. Aywa. Amma qimamii isaa kunoo walumatti itti naqa. Bishaan biraatti naqu kana malee. Waan qimamii guutuu qaba. Zayitii garuu hin jaallatan mana keenya zayit zayituunaa wayii xiqqootti naqe malee. Biltiidha jala argitanii akka furdiin itti hin dhufneef mashwii nyaachuu jaallatu. Akkasitti gaa kun jaartii sooressaa fakkaatee kun akkasitti shaffanee ol kaa'u. Akkasiin sinin jedhaa amma nan qollofa. Qollofeenii firoonii galcha. Waaw! Deebi'ee dhufee kan jira kunoo kasala isinitti argisiise sana asitti kun oola. Dijaaja gubbaarraa fuudheeti mashwii gochuu kan amma argitanii firoonii galchee xiqqoo ishee hamraa gochuuf kan nan diimessa. Osoo inni sirriitti bilchaatee hin bulbulaminii jechaadha. Irraa akkamitti kun ka'uu danda'e. Asitti immoo kuduraan sila ilaaltan kunoo saalonaa yookaan idaama sa'uudii akkas ta'ee jira. Kuduraan guutuun jechaadha. Asitti silaa kanatti naaf ba'uu yoo jalqaba irratti waliin makee jechaadha. Tartiiba jala kaa'etanii akka nama bashameenii hojjetu warra shamarranii koronaa bashameenii yeroo hojjetan walirratti tartiiba godhu miti. Akkasitti gatii jala naqee gubbaarraa kun dijaaja fudhadhee jira. Dijaaja hamraan godha. Asitti abbaan barbaade kuduraa waliin asitti rooziin qophaa'ee jira. Akkasitti nyaatu.
akkasitti karaa gabaabaadhaan yeroo gabaabaa keessatti qopheessuu dandeessu. Amma daqiiqaa 45 qofa keessa tursiise hedduu natti hin fudhanne nan tursiifne jechaadha. Amma xumuree jira kun akkasitti qopheessitu.